Qabxiin barattoota kutaa 12 kan bara 2017 guyyaa boruu fulbaana 4 bara 2018 kan gadhiifamtu ta'uu ministeerri barnootaa beeksise. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradaa murtiin boordii filannoo biyyaalessa Itoophiyaadhaa paartii TPLF irratti dabarsee ture mormuudhaan furmaata siyaasaa gaafateeti jira. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa kanneen asii olitti dhageessan hangafoota oduutii amma bal'een oduu siin dhageessifna. Qabxiin qormaata barattoota kutaa 12 kan bara 2017 bu'aan isaa dilbata boruu fulbaana 4 bara 2018 yookaan fulbaana 14 bara 2025 kan gadhiifamtu ta'uu ministeerri barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa irra deebi'uudhaan yaadachiisee jira. Qabxiin tunis guyyaa boruu waaree booda sa'aatii 10tti ibsi akka kennamus waajjirri ministeeraa kun ifoomsee jiraachuu Faanaa Broadcastingin gabaasee jira. Qormaanni barattoota kutaa 12 kan gaafa waxabajjii 23 hanga adoolessa 8 bara 2017 kannamee ture waliigalaan barattoonni humni 600 fi humni 80 fi 742 qormaatamuuf kan galmaan isaan keessaa barattoonni humni 500 fi humni 80 fi 905 qormaata kana fudhatanii jiraachuunis ibsamee jira. Kana keessaa barattoonni humni 100 fi humni 34 fi 828 karaa toora intarneetitti yoo qormaataman kanneen afar karaa waraqaatiin qormaatichaa fudhatanii jiraachuun ibsame. Qormaanni kutaa 12 kun naannoo biyyattii hundatti bakkeewwan ministeerri barnootaa filee qindeesse 216 keessatti qormaatamee turuunis ibsame. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradaa murtiin boordii filannoo biyyaalessaa paartii TPLF irratti dabarsee ture mormuudhaan furmaata siyaasaa Itoophiyaa gaafate. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa murtiin boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaadhaa dhaaba siyaasaa adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF akka qabuuf murteessee fudhatama hin qabu jechuudhaan balaaleffate. Dhimmichi qoqqobbii birookiraasii odoo hin taane furmaata siyaasaa qofaan furmaata argata jechuudhaanis akeeke. Boordiin biyyaalessaa TPLF paartii dileemiti jechuudhaan haqeeti jira jedhee murtii akkanaa dabarsuun akka hin danda'amne kan hime Jeneraal Taaddasaa Warradaa paartichi hayyoota Tigraay akkasumallee miseensonni mormitoota waliin walitti dhufeenya akka qabu hubachiisee jira. Akkasumas jaarmeenii dhaaba TPLF dhaaba seenaa qabeessa ta'ee fi haqamuun isaa fudhatama kan hin qabne ta'uu cimsee dubbatee jira. Pirezidaantiin yeroo naannoo Tigraay wallabdeen boordii filannoo biyyaalessaa fi TPLF jidduu jiru rakkoo guddaa akka ta'e ibse kun ammoo marii qofaan furmaata argachuu akka danda'u hubachiisee jira. Dhiyeenya kana ammoo dureewwan paartii TPLF waggaa tokko oliif waldhabdeen jidduutti teemaa ture eega pirezidaantiin naannichaa duraanii obbo Geetaachoo Raddaa aangorraa kaafamuun pirezidaantiin yeroo naannichaa Jeneraal Taaddasaa Warradaa aangootti dhufee dureewwan TPLF kanneen duraan aangoo harka qabanii fi wal mormaa turanis walii galuun mul'atee jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa irraa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kanan gammaatti caqasaa turtanii turtii gaarii.